Akkam naga jirtanii narfuu bagni gaannuftanii viidiyoo kana keessatti gargaarsa appilikeeshinii maleessa itti moobaayila keenya haala ittiin qulqulleessuu dandeenyu yookiin immoo miimoorii moobaayila keenya akkaataa ittiin firii goonuu kan isinitti agarsiisu hammatuma viidiyoo kanatti obsaan nafa turaa isiniin jedha. Chaanaalii kan koomoo diskiripshinii irratti isiniif kaa'ee jira raddiimaan sabskiraayib gochuudhaan na hordofaa yookiin maatii chaanaalii kan qoltaa isiniin jedha. Keessatti wantoota wajjin ilaallu gargaarsa appilikeeshinii malee haala kan moobaayila keenya qulqulleessuu dandeenya kan jedhudha. Qulqulleessuu yoo jedhu miimooriin bilbila keenya yookiin raamii isaa boost yookiin saffisa isaa dabaluu danda'a. Vaayirasii garaagaraa moobaayila keenya keessaa iskaan gochuu ta'uu danda'a fi wantoota kanneen jechaadha. Amma isin agarsiisu hedduun keessa moobaayila Samsung fayyadamtanii warri moobaayila Samsung fayyadamtan wanti kun salphatti argachuu dandeettan jechuudha. Warri moobaayila biraa fayyadamtan immoo yeroo biraa gosa moobaayila biraan qabadhee isinitti agarsiisa. Warri moobaayila Samsung fayyadamtan immoo jalqaba irratti seetingii banuu barbaachisa jechaadha. Seetingii keessatti filannoowwan gara gubbaa ol harkisuudhaan isa iddoo device kee jettu kana jechaadha. Iddoo kanarratti gadi qabna jechaadha. Moobaayila keenya check nu godhaa jira fakkeenyaaf wantoota background garaagaraa irratti ta'an check godheera. Ammas keessa wantoonni garaagaraa jiranii baatirii, storage, memory, security kanneen optimize ittiin goonaa jira. Inni jalqaba fakkeenyaaf appota background irra raantaa jiran hin jiru. Isa immoo isaan immoo cufuu barbaanne ta'e immoo optimize bakka itti wantoota wantoota garaagaraa moobaayila keenya deemaa jiran salphatti nuuf optimize godhaa jira yookiin saffisa nuu dabalsisamu parsentii dhibba optimize ta'ee jira. Egaa amma immoo baatirii moobaayila keenya gochuu gaafa barbaanne iddoo baatirii kana funaam parsentii meeqa kaafee jiru haala itti fayyadamuu akka qabnu wantoota garaagaraa salphisee nuuf ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti gaaftuun baatirii keenya akka nu jiraannuuf optimize gochuu dandeenya yookiin immoo maximum fayyadamuu dandeenya yookiin adaptive gochuu dandeenya jechuudha. Kun filannoo keenya irratti hundaa'a jechuudha. Of duuba gara duubaa yoo deemne immoo storage moobaayilii keenya keessatti saayizii hagam hafee jiru wantoota garaagaraa salphatti agarsiisa. Meemoorii ammoo raamii moobaayila keenyaa jechaadha. Check godhaa fakkeenyaaf isa kana fakkeenyaaf appiiwwan anam hagammaatti itti fayyadaman turredha. Kiliin gaafa goonu immoo appota background irratti banamanii raamii yookiin saffisa moobaayila keenyaa nu jalaa fixaa jiran salphatti nuuf to'ataa jechuudha. Inni biraa immoo securityidha. Security keessatti immoo vaayirasiin garaagaraa moobaayila keenya keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa iddoo iskaan jettu irra tuquudhaan appota fi faayilota moobaayila keenya keessa jiru salphatti iskaan gochuudhaan moobaayila keenya vaayirasii irraa bilisa mobilisaan kan jennu salphatti beekuu dandeenya jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa chaanal kun general link isaasniif kaa'eera maaf fiteen jira.